Egaa sagantaa keenya marsaa lammaffaa har'aa jalqabna. Kunis jira miidiyaan keessummaa qabatee haala ajaa'ibaatiin nama beekamaa fi jaallatamaa Ayyuu obbo Dambobii Gammadee wajjin turtii taasifnuudhaan nu daawwadha. Mee isiniif safuun maali? Egaa Oromoon safuu beekaa akka aadaa saba keenya irraa hundoonne kabaja qabna, ulfinna qabna, safuu beennee bullaa. Fakkeenya mannaa fudhanne amma kabajamoo baatuu kenna abbaa gadaa duraanii Jiloo Maadhoo. Warra isaanii keessa fakkeenya namni amma dargaggeessi isaaf obboleessa ta'e. Dargaggeessa ta'e kaa isaa obboleessa maatii warra isaa keessa jira. Erga isaa obboleessa ta'e namni sooma maani dubbisa? Baatu. Dargaggeessa inni garuu lubimaa baatu. Akkamiin baatu ta'een obboleessa Jiloo Maadhooti. Fincaa harmuufaati. Gadaan fincaa harmuufaa eenyu ture? Gadaan fincaa harmuufaa Jiloo Maadhoo ture. Obboleessi Jiloo Maadhoo daa'ima xiqqaa ta'e inni nama guddaa lalla ta'e lubi isaanii tokko. Gaafa inni abbaa gadaa dargaggeessi xiqqaan sun yoo edala dhalatee jiraate. Abbaa gadaa. Abbaa gadaatiin illee. Miseensa abbaa gadaatiin illee. Miseensa abbaa gadaatiin. Yoo miseensi abbaa gadaa obboleessi isaa baalli kennu amma already baalli kenneera. Gadaan amma karoo baleeti gaafa jaarraa utaalee gurra uratee gadaa guutuu ta'a kumbaatu ta'a. Warri amma waggaa 8 hadhaa baallee fuudhu amma raaba amma. Maafi waddeessa muranii jiran yoo waddeessa murane doorii ta'ani. Doorii ta'ani wanni kun tartiiba mataa isaa qaba. Doorii ta'ani. Warri waggaa 16 hadhaa amma baallee fuudhu finca amma waggaa 8 hadhaa fincaan baallee fuudhu fincaa mudanaati. Fincaan mudanaati. Waggaa 16 hadhaa fincaan baallee fuudhu fincaa halchiisaati. Su amma kuusa gaafa fincaan mudanaa doorii ta'e kuusi immoo raaba ta'a. Waggaa 20 hadhaa fincaan baallee fuudhu fincaa dhalannaati. Waan kana maaf deeme? Namni kun tartiiba ifiitiin nama abbaasii ta'u, nama lubaa abbaasii ta'u, amma dargaggeessa nama lubaa abbaa naa ta'u an dura buna nyaadhu. Isa naan dura buna nyaata. Mana nyaachisa safuu eenyee deemna jechuudha. Maafi kun kabaja aadaati. Fakkeenya amma durii ani amma kiristaanaa durii gaafa dargaggeessaa sirba sirbani. Dura sun qani. Dura sun qani. Garuu namni sirba dura sun quni amantaa hin qabu. Cubbuu jedhee wanni yaadu hin jiru. Kabaja aadaaf qaburraa ka'ee garuu intala sani nafa siin tuqu. Tubbummaa siin tuqu. Namni tokko bee durii gaafa nu dargaggeeyyii nama yoo xiqqaate nama durra soddoma na susuqa jira. Isiinis aadaaf safuu eddii durbummaa fi sadarkaa isteeppisa ila heddii waan uumamaa nama dhufee waliin ciisee bulu nama walitti dhiyaanne safuu aadaa eege maafi yeroo sani intala heerumtu dha. Yoo isiin durbummaa fi eegatiin yoo isiin bantii fi eegatiin akkuma beektu intalti durraa quttoo keetti. Intala durraa intala bantii malee nama dhibii quttoo keetti. Intala bantii intala heerumne quttoo isiin qabdu suni itti waaqeffachuu miti. Ibsituu durbummaa isiiti. Quttoon sun lamaan duduubaan keetti. Haquttoo alaa qoroxee amma dura kanaan naqatti qoroxee. Lolaasa hidhatti. Tinnisa hidhatti. Faaya hin naqatti. Kuni midhaagina. Kun dudii midhaagina. Garuu ibsituun durbummaa isii ka ibsu quttoo. Heega heerumtutti quttoo mataarraan hiigattu. Gaafa qulqullina ifiitii fi mataa dhiqattu lamaan gooti. Quttoo lamaan quttoo ta'e hiite bocaa afur mataan hiigattu. Bocaa afur. Gama tokkoon bocaa lama gama tokkoon bocaa lama. Hiigattu. Maafi intala durraa qabanu. Qabanu qabaa qaddii jedhani. Intala durraa intala Oromoo Gucii ta'uu isii kaa ibsumaa quttoo sani. Gaafa isii heerumtelle quttoo sani akkasii irraan hiikamu. Horii kennaniif. Goromsa kennaniif. Abbaan fuudhee goromsa kennaaf. Yoom garuu gaafa warri isii
abbaan mucaa kun araara warra isii dhaqee warri isii kenneef hadhufsaneef achi galee galgala san bulanii galgala sanii waa aadaa galgala kanan kennanii horii kennanii isii kodhaatti maani godhanii isii galgala kana abbaa miila dhitti haadha miila dhitti maatii miila dhitti ganama quttoo hiikaa quttooti yamaanii hiitta jettee gaafatti abbaa warraa. Goromsa quttooti jedha. Goromsa quttooti hiikaa jedha. Kanaaf dhugaasin jedha. Guyyaa gaafasii safuu eeguu jechuun dargaggeessaaf dargaggeettiin sun waliin bulanii wanni fedhe yoo ta'e nami innillee gara durbummaa isiitiin taruu intalti gujii durran ta'e raadannaa warraa geessan hagurra muraa geessan. Fakkiin isii warri waan sadhagee intalti isaanii bantii qabdu. Intalli kee bantii qabdu jechuudha. Goromsa gurra muraa. Kanaaf maal godhanii aadaaf iddoo ol aanaa safuu eeganii. Yoo mucaa amala gadhee teete mucaa ebaluu gimbalaa isa ofirraa eegadha. Uummatatti labsu. Uummatatti labsu dur waliin geetti mucaa ebaluu amala qabu inni gurra fi eegata. Maafi mucaan gaafa fuudhu innillee akkuma isii ilma gudeeda duudaa ta'ee fuudhuu qaba. Yoo addee jajjaddu dhaqe waaqa bantittii xiyyaa nagaa nagalcheedha. Waaqa muttaaraa kiyyaa nagaa nagalcheetti isiin. Ulfinnaaf kabaja guddaa qaba. Inni biraa fakkeenya amma nama guddaa walinnaa teettee akka dhagaatte yoo dubbii qoraa jiraatani akka dhagite irraa ni fuutu. Dhaabbi coraa si hidhuu jedhee gaafata. Gurbaa si qabe. Hidheedhaan jaarsi. Akka dhage jaarsa irraa ni fuudhu. Addee hayyuun jirutti addee jaarsi jirutti nama dhage dubbii akka dhage irraa fuudhee beekeefi. Amma an beekeefi hayyuu as jiru waan dura bu'ee qoru. Waan kana hunda an beekuu danda'a. Garuu hayyuu as jiru. Hayyuu as jiru. Haadhaaf safuun ta'enna. Hayyuu jechuun nami lubaan ga'e. Amma fakkeenyaaf abbaan gadaa yoo miseensi abbaa gadaa as jiraate raabi akka dhage isa dura utaalee dubbiin qoru. Isa dura utaalee eebbisu. Dooriin isa dura utaalee eebbisu. Addee miseensi abbaa gadaa jirutti ardaan kasaati, malkaan kasaati, maddi kasaati, sabi kasaati, sareen kasaati, raammoo coroqee kasaati isa eebbisa. Yoo abbaan gadaa kora kana keessa jiraan eenyutu eebbisa? Lubaan dooritti eebbisa. Miseensi dooreen as jiraate. Hin gaafatan inni wali. Gadaa jiraa jedhee gaafata. Dooriin jiraa jedhee gaafata. Miseensa yoo bee dirqama abbaa gadaa yookiin qofa doon ta'ini miseensa isaa namni ta'e. Yoo gadaan hin jirre, yoo dooriin hin jirre raabaa eebbisa. Yoo raabii hin jirre kuusi eebbisa. Oredii achi gattaree sadarkaa ifiitiin deemaa akka fincaaniitiin yoo kuusa gattaree fincaan libaasaatti jira, fincaan gubaatti jira, fincaan doobbiitti jira, fincaan ajjisaatti jira. Kulle hundoo fi mataa fi qaba yeroo baay'ee waan qabuufi. Kanaaf aadaa fi safuu eeganii yoo deemtulle, yoo teettulle, yoo nyaattulle, yoo dhoddulle aadaa fi safuu eeddee ta'uu qabda, tolchuu qabda. Akkasii deema jechuudha. Oromoo akkasii deema. Akkuma kanaan kabaja ulfinna walii kennaatiin dhufee jira. Amma abbaan gaaraa, haati gaaraa, abbaan gaaraa, haati gaaraa innaa jedhanu haati lafa waaqa wallaaltee nama deetti. Amma bee intalti tiyya anaa as jiru otoo deette abbaan gadaa mana kana jiru otoo deette namni duudii isii yoo ifata. Yeroo deemu hin beekta baay'ee waan ulfaataa keessa akka deemu laansoo yoo iyya tiyaa waltuu yoo iyya nagiyaa huloo duulaatii galte nagiyaan gale baga waaqi nagiyaan si hiike harka harmi guddaa ilmee golchaateedha. Kanaaf egaa wanni safuuti waan baay'ee. Ibsituun safuu waan baay'ee. Safuu kabajuu aadaa Oromoof Oromtichaa beekuu qaba dhaluun nama. Nuti maanguddoon teennaayyuu
aadaa kalee abuu of afuturoon teenna qaddee ittiin dhufidde aadaan bareede baay'ee jira. Har'a amma diqoo dhalooti amma maqoota adda addaa faashinii maanii jedhanii waan wantoota hin barbaachine waan aadaa teenna waliin hin deenne. Aadaan teenna aadaan bareede aadaan midhaattuu aadaan baay'een jirti. Dhaloota ammaa kun ittiin deemu jira. Wanni kun xiqqoo waan amma nama guddaa yoo waliin ta'e ani akkuma gaba jedhe nyaata huntoo irrattu iyyuu nama guddaa duraan nyaatanu huntoo nama guddaa duraan dhuganu waan kamiyyuu adda garuu akkaataa sanii eeggannee deemarraa yoo inni ka eeggamus jira garuu dhaloonni waan sanii wama aadaatiyyuu xiyyeeffatee qabataa jira. Amma anaaf ati bari jaallannee Oromoon teene. Waaqan nu kenne. Aadaa Oromoon kalee itti dhufe san immoo beennee safuu kabajaa fi safuu ulfinna aadaa kalee Oromoo itti dhufe. Ka abbaan kiyyaa fi keeti anaas dabarse. Ka akaakoon kiyyaa fi keeti abbaa kiyyaa fi keeti dabarse. Ka abuuboon kiyyaa fi keeti nutti dabarse. Ka abutturoon keenya nutti dabarse. Qabachuu qabna. Akkuma aadaa Oromoottu waggaa saddeetitti wanni fooyya'uu qabu maali? Wanni itti fufuu qabu maali? Jedhee fakkeenyaa akka Oromoo Gujiitti gaafa gumiin bokkoo ta'etti lallaba gumii bokkoo irratti waa ilmaa, waa intalaa, waan namaa, waan sa'aa, waan maddaa, waan malka'aa, waan lubbu qabeeyyii kamiitu gaafa gumiin teessisan torbaan gumiin teetu lallaba. Lallaba kun waan guyyaa tokkooti miti. Akkaataa gumiin sun murteessiteen guyyaa jaha ta'uu danda'a. Guyyaa akkaataa gumiin sun murteessite. Guyyaa kana garuu waan sirraa'uu qabu tokko tokkoon sirreessaa yoomitti waggaa saddeetitti. Waggaa saddeetitti. Amma durii ture gaafa seerri hin jirre Gujiin gadaan bula. Mootiin bulaa ture. Mootii aansee gadaan bulaa ture. Adoo gaasaan aadaan safuun tun hin jiraanne namni humna hin qabne silaa karra dhabe. Namni humna hin qabne niitii dansaadha. Abbaa humna fudhata jechuudha. Garuu maanka namni niitii namaa tuqe adabbii kana qaba jedha. Namni intala humnaan fudhate adabbii kana qaba jedha. Namni niitii namaa qabe adabbii kana qaba jedha. Namni intala namaa qabe intala durraan qabanu qabaa qabdi. Adabbii kana qaba jedhee jala naqee jira tokko. Tumee jira. Kanaaf ani dhalooti kenna amma keessattuu dhaloota qubee nama guddaa itti qabu gaafadha. Mi'a asirratti itti dabaltu waan dansaa nu kaastaniittu kan kaleessaa uummanni Oromoo keessa dhufe inni guddaan safuu qaba akkuma isin jettan xiqqaan guddaa kabaja guddaanis xiqqaadhaaf bakka kenna. Amma garuu taateewwan mul'ataa jiru kun maali? Maal godhamuullee qaba? Dhaloonni kunoo maal gochuu qaba? Guddaanoo maal gochuu qabame? Egaa dhugaa taatee amma tokkoffaa dhaloonni xiqqaan kuni addunyaa waliin wal quba qabannaa jennee hin dandeenya. Dhaloonni qubee xiqqaan kun amma waan Ameerikaan keessa oolte adda dhagga. Waan Awurooppaan keessa oolte adda dhagga. Waan Eeshiyaan keessa oolte adda dhagga. Addunyaa waan keessa jirtu hubachuun baay'ee gaarii. Kana keessaa wanni dansaan maali jedhee addaan baasee fudhatu qaba. Wanni asin naa ta'a maali? Wanni naan ta'e maal jedhee addaan baafatu qaba. Fakkeenya amma ani ilma Oromooti. Lammii biyya kanaati. Sadarkaa Awurooppaa adda geette Ameerikaa adda geette nulli asitti hin tolchinannaa jedheen ta'u. Dhaloonni xiqqaa waan kana qabatu addaan baase. Yeroo tokko ijoolleen dhiiraa surree hudduura keettee yaati.
baay'ee waan safuu cabsaati. Adi malee ceera. Paantii haa qulqullina hin qabne baay'ee waan nama qaanessaati. Amma gara waggaa lamaa ta'uun beeku guyyaa tokko waa akka mucaatii fi intalti takka wallee kamani magaaluma kana keessatti intalti surree qabdeef buucha gadirraa. Mucaan surree bolaalee gajjedhee reebbata. Intalti yoo kana agartee dhukkeerra galchuu jirti. Garuu walloluuni adi malee nama guddaa biratti keessattuu ilmaaf intalti wal qabuu adi malee waan jajjabeeffamuu qabu miti. Garuu amma kun maal ibsa? Surruma keeyate saniyyuu seeraan hidhatuu dhabuu isaati. Oromoo akka dhufe qaba. Keessattuu gujiin bokkuu nami cufan qabatu. Nama lubaan ga'e qabata. Nama haaganaa gujii haaganaa sadiin gujii san ga'e qabata. Malee nami dhaggaduutiin bokkuun qabatu. Nami dhaggaduutiin guttumaan keeyatu. Nami dhaggaduutiin ruufan maratu. Ruufi ibbaa qaba. Guttumaan gaafa luba haganaan gujii amma fakkeenyaaf waan wal fakkaatu kanaaf fincaan lamattidha. Harmuufaa fi halchiisattidha. Yoo dabbalee taree qarree buufate finiina ta'a. Yoo finiina tare libaasa ta'a. Yoo libaasa tare kuusa ta'a. Yeroo kana hunda amma maani ijoollee libaasillee finiinillee kuusillee eboo qabata. Bokkuun qabatu. Bokkuu gaafa kami qabata? Gaafa raaba ta'e. Raaba titeena haganaa gujiseen. Bokkuu qabata. Erga raaba bokkuu qabata. Raaba irraa doorii tara bokkuu qabata. Doorii irraa gad tara bokkuu qabata. Ruufi taqaalluuti. Ruufi taqaalluuti. Namni dudii akka dhagga ruufa maratu. Lallaba gumii bokkooraleetti lallabaniiran yeroo adda addaa deebisanii abbaan gadaa garuu gaafa kallache ifi hidhatu ruufa jalaa hidhata. Kallacha gubbaa hidhata. Ruufa namni dhaggaduuti akka dhaggetti maratu guttumaa amma nami lubaan hin geenye akka kiyyaaf keetti kana bolaalee keetuu hin danda'a garuu duri Oromoon gujii lukee keeta. Nami lubaan hin geenye lukee keeta. Dargaggeessi waarii sirbu yookiin lukee keeta yookiin booggee keeta. Kofolaa kana keeta. Guttumaa garuu nama lubaan ga'e keeta. Guttumaa jechuun beektaa? Hagubbaan adii kajalli gurraacha. Beeka. Kanaafuu jecha nama lubaan ga'e dubbataa. Ani gannaan ga'u malee lubaan hin geenye an torbi. Garuu aadaa fi safuu faana seenee dhaloonni ammaa kun waan kana hubatuu qabaa. Waan kana baratuu qabaa. Dhaloonni qubee waan nami guddaan jedhe dhaga'uu qaba. Dhaloota kanoo maal gorsitu? Maal gochuu qaba jettanii yaadu? Ergaa maalis qabduuf? Egaa dhaloota qubeetii fi kana qofaa miti kanaan durallee karaa sooshaal miidiyaatiin, karaa feesbuukiitiin, karaa tiiktookiitiin, karaa adda addaatiin ergaa isaanii dabarsaa tureera. Ergaan dabarsanii ka isinii ta'u fudhadha. Dhaloonni qubee kun adara. Maafi amma wantoota kanaan dura abbootiin teenna, akaakoti teenna waa aadaa bal'inaan gadi fageenyaan safuuf aadaa qabatanii ittiin dhufane isaa adoo gaasa ifiin baratini nuun giyaniirani. Wanni kun nurratti akka hin banne, nurratti akka hin canne, nurratti akka hanne. Hayyoonni baay'een mana kitaabaa ta'ani. Ila laabireerii ka ta'ani baay'een beekumsa isaanii adoo nuti irraan hin qoratin ka dibbee bulan baay'ee jira. Fakkeenyaaf akka hayyuu Barisoo Bilbiloo, akka hayyuu Dhugoo Jiloomixoo, akka hayyuu Aagaa Xinxinoo,
hayyooti isaan fakkaatan baay'een kumaatama baay'ee hayyuu baay'ee qaba Oromoon Gujii. Dhaloonni barattane adhalli hayyoota baay'ee jira. Hayyoota kana amma waan sooshaal miidiyaa irra barreessu adha kitaaba irraa dubbisee timti. Kalee hayyoota qoradhe akaakoo kiyya gabaaboo micuufaa qoradha gaafadha. Ammallee hayyuu akka dhugoo jiloo mixu. Nama waa aadaa Gujii waa aadaa kalee dhutti aadaa Oromoo isaan gaafatu isaan hin fedhan. Hayyoota akkasii gurguddoo jala te'a. Waa isaan jedhan caqasa. Iddootti kennee caqasa. Gaafas an daa'imaa dargaggeessaa. Ambi waan waggaa darbee ka baranaa irra dagadha malee hagaasanii adhala hin dagadhu. Kanaaf dhaloonni aadaa keessaa hordofama. Aadaa keessan to'adha. Allee amantaa qaba. Amantaa qabadha. Amantaa fi aadaan garuu garaagarummaa qaba. Amantaan kenna amantaan nutti dhugeeffanne mootummaa barbaraatiif. Uffanni nuti nu uffannee yaanu kuni ibsituu aadaa kennaa jira. Ibsituu aadaa saba dhibiila jira. Surree amma nu kennee yaanu kun lafa qaraasii itti baate dhadhee nama sana yookiin aadaa. Aadaa. Kanaaf an dhaloota qubeetiin ila aadaa oliyyee kalee dhutte oliyyee qora. Oliyyee qora. Amma doobee waa angafa siin jedhe. Fincaanii luban malee umuriin luban otoo jedhe ibsituu isaa baay'ee. Yeroo biraa bal'inaan si ibsuu danda'a. Fakkeenyaaf yoo akka aadaa Oromoo Gujii fudhatte walaannaa jira, qadadduu jira. Walaannaa ammaa qadaddummaa. Walaannaa maaf jedhama? Qadadduu maaf jedhama? Ibsituu baay'ee qaba. Durallee sooshaal miidiyaa bal'inaan ibsee jira. Tartiiba waan tokko tokkoon ibsee jira. Kana maaf beekaa? Waan xiyyeeffannaa hordofeefi. Dhaloonni ammaa waan tokko ila torbaan kana o'ichanii torbaan duubaan lakkisina. Waan dhageettane tokkoffaa barruun dookumentii godha. Lammaffaa sammuu keessanii dookumentii godha. Qabadha. Waan nu ta'a. Waan saba keenyaa ta'a. Waan dhaloota ilma keetti waa hintu. Maqaan ke'een ebeluuti. Gosiimaa kaan. Lubiimaa kaan. Fakkeenya amma ati gosa kana. Mana kami mana kana. Balbala kami balbala tana. Lubiimaa luba kana. Fincaan kana. Abbaan jedhee himaa dhufeera. Ilmi illee qaba. Beeku qaba. Yoo kana hin beekne amma durii gaafa durii dargaggeessa durra sadii fuudhuu fi hawwadadhe. Yoo hawwadadhe akka carraa durra sadii sababa lubaa dhabeera. Lubaa haadha naateeti. Isin beektaa durraati quttoo qaddee heerumtee jirtu. Qorattanii qoradhe. Jaalalli aadaan caalu. Wal jaalanne sila yoo fuudhaaf gaafadhu tullubaa haadha naateeti. Taa ammallee yoo an qoradhu yoo an gaafadhu gosisii gosa kiyya obboleettii. Obboleettiin ta waliin dhalatan qofaa muti. Gosa amma fakkeenyaaf Gujiin galalcha qabaa, golla qabaa, haloo qabaa, weessituu qabaa, masimtuu qabaa, dhaantuu qabaa, meerrituu qabaa, aanoltuu qabaa, baallaa qabaa, oborraa qabaa, heeraa qabaa, handoo qabaa, insaallee qabaa. Gujiin kun agarteeti. Amma fakkeenyaaf Gujiin balbala torba qabaa. Isa yeroo biraatti deebi'a. Kana duudi amma fakkeenyaaf gooroon Gujiin gooroo maatti gosa bal'inaan jira. Gujiin gooroo hokkuu gosa bal'inaan jira. Gujiin gooroo uraagaa gosa bal'inaan jira. Gujiin gooroo haloo mokkonnaa alaabaa gosa bal'inaan jira. Gosa jechuun gujoomaa miti be. Ilmi haadhoo intala haadhoon fuudhu. Ilmi galalchaa intala galalchaan fuudhu. Ilmi obbituu intala obbituun fuudhu.
Yoo waliin qoratiin immoo kana biraan geettu. Wanni yeroo hadhaa immoo wanni kun darbee akka kaleessaa san keessattuu gosa hin gaafatanii keessattuu luba gaafataan jira. Dhaloonni kun luba gaafataan jira. Lubiimaa luba kana waayyuu hin beekani yoo qoratiin yoo nama guddaan gaafatiin yoo nama guddaarraan qoratiin beekamu. Luba erga haadha sii teete adoo intala duraa isiin adoo heerumteen jiraatiin lubaan miseensa abbaa keetiiti isin jechuudha. Miseensa abbaa keeti. Amma fakkeenya amma akka sila umuriitti ani akka amma bee fakkeenyaaf amma akkuma aadaa Oromoon iddoo umuriin gannaan luba umuriin 8 kana 16 kana 24 kana 32 kana 48 kana jedhanii bee deemanii mati adoo akka san teete amma nama sila gadaa keessa ejju gadaa keessa jira sila utuu umurii ta'e adoo umurii ta'e gujiin fincaanii luba waan ta'eef warri keenya amma gujiin kun fincaan shani qaba. Mudana irraa fincaan kanti baalli fuudhannaa jette fincaa halchiisaati. Fincaa halchiisaa irraa ka baalli fuudhu fincaan dhallanaati. Fincaan dhallanaa irraa fincaan baalli fuudhu fincaa harmoofaati. Fincaa harmoofaa irraa fincaan baalli fuudhu fincaa roobaleeti. Fakkeenya amma turi warri keenya roobalee. Warri keenya roobalee. Ammalee warri keenya madiin takkatti roobalee. Warra tokko ta'ee fincaan ta'uu dandeetta. Warra tokko ta'ee fincaan ta'uu danda'a rakkoon qabu. Warri keenya nama kun roobalee. Ani immoo harmuufa. Warri keenya nama harmuufa. Abuuboo kiyyatti fincaa harmuufaatti lube. Sababa malee luban garuu. Sababa malee luban. Gaafa inni maaf lube hortee namaatti itti dhiphate. Ati gaafa luddu hortee barbaada ludda. Horteen suni hortee looniiti muti. Horteen sun hortee birriiti muti. Hortee namaati. Hortee namaatiif lubani. Tokko kuni gaafa lubanii luba leeffatanii lubani. Lubanii yoo luba leeffatanii lubani. Sun ibsituu baay'ee qaba. Kana qofaa muti sababoota ati ludduufi baay'ee jira. Abuuboon kiyyannaa lubu hortee barbaada lube hortee namaa jechuudha. Fincaan keenya amma harmuufa. Baatuun keenya jiloon maadnoo na akaako lubaan abbaa kiyya abbaa. Amma abbaan kiyya finiina lubisa finiina ani immoo ilmaa finiinaati. Yeroo tokko amma ilmaa harmuufaa ilmaa harmuufaa fincaaniin ilmaa harmuufaa hin jedhanu. Abbaan kiyyaallee yoo harmuufa ta'e ani illee harmuufa. Akaakoon kiyyaallee harmuufa. Lubaan ilmaan gadaa jedhani. Ilmaan door yoo abbaan kee gadaa ta'e ilmaan gadaa jetta. Yoo lubi abbaa keetii gadaa ta'e ilmaan gadaa ta'e. Yoo abbaan kee lubaan doorii ta'e ati ilmaan dooriiti. Yoo abbaan keetii lubaan raaba ta'e ati ilmaan raabaati. Akkasii jedha deemne. Amma ani torbi luba keessan seenne jechuudha. Torbi jechuudha. Luba hangafa si ibsatanii keessan seenne. Kanaaf akkuma hangafa ibsee dhalooti kun aadaa kalee abbootiin tina waan qaddan jabeessaa dhaloonni qubee aadaaraa dhaloota seenaa gaarii hujee seenaa gaarii galmeessee darre ta'uuf yaala. Dhaloonni kun akkas ta'ee dhaloota dubbatuurra hujiin hujee mul'isu waan gaarii waan saba kanaaf ta'u waan dhaloota ilma isaa boru duubaan dhufuuf ta'u dhaloota hujee mul'isee ilmi namaa duruu dhalataan dara dhaloota akkasii ta'aa jedhuu barbaada. Mee kunis jira miidiyaan miidiyaa reefuu hundaa'edha.
Akkuma beekamu kunis jira miidiyaan immoo dhimmoota safuuf kanneen biroo irratti barnoota dhalootaaf dabarsa jedhamee kan irratti hojjetaa jirudha. Mee isin maal jettu? Akkuma tu jette kunis jira miidiyaan waa tollee reef dhalatte. Reef kichuu lafaa ollatu. Mata dureen amma isin irra hojjaa jirtan kuni dhaloota lafaa ol dhufu, dhaloota abdii buru. Daandii gaarii qabatee guddatu, daandii gaarii qabatee akka inni mul'atu. Eegasii hojjaa jirtan kun baay'ee gaarii. Waa tolleen immoo kunuunsinee guddisuu barbaaddi. Muka diqqaama kichuu dhaanne kana kunuunsinee guddinna. Cimsaatti deema. Uummata Oromoo bal'aa waliin ga'a. Yoo dandeettan. Hin dandeettani. Uummanni Oromoos isin cinaa dhaabbatuu qaba. Ani akka ilma Oromoo tokkootti wanni isin hin jedhu keessattuu mata duree amma irra namariisaa ooltan kana mata duree amma dhaloota lafaa ol dhufu aadaa Oromoo, safuu Oromoo, aadaa ilmaa, aadaa intalaa, aadaa maddaa, aadaa malkaa, aadaa namaa, aadaa sa'aa, aadaa daraaraa maali? Mijuun maali? Ofiin maali? Addaan baattanii irratti hujuuf isin deemartan kun waan baay'ee waan cimee itti deddeemuu qabu. Yoo bifa kanaan deemtane uummanni Oromoos isin cinaa dhaabbata. Tokko jedhanii lama jedhani. Akkas. Oromoo bal'aa waliin ga'uuf immoo amma gujiirraa jalqabdanii jirtan. Cimsa. Waan gaarii hujuuf chaalenjii guddaa nama gaafata. Bu'aa bahii guddoo si gaafata. Akka guddaa keetiitti, akka sooressa keetiitti, akka abbaa keetiitti, akka nama guddaatti haga dandeessi cinaa jira. Uummanni Oromoos cinaa dhaabbadha jedhee dhaansa dabarsuu barbaada. Aadaa tana maanguddoon teenna itti beelaanee, itti dheebotanee, faana miilaa kan itti luqqaanee, xilaa tarba bu'anee, damee bu'anee baanee, aduu daganee, boojjii daganee, adhas hujaa jiran, kaleessas hujaa dhufaa jiran, nullee hoo bira dhaabbatu qaba. Kanaaf ani kunis jiraani erga amma yeroo gabaabaa hundaa'e akka odeeffannoo qabutti yeroo dhiyoo kan hundaa'e yeroo dhiyoo asi dhageeya yeroo dhiyoo asitti immoo hujii amma isin itti deemtanii hujaa jirtan hujii baay'ee bareeda. Maafi waan hawaasi kun qabu irratti waa hawaasi kun fedhu yookiin hawwu irratti oliyyee kalee dhutte irratti hujaa jirtan. Hayyoota aadaa tana kunuunsitee asin geette gaafadha. Akka aadaa Oromoo Gujiitti Gujiin nama sadii hayyuu jedha. Tokko nama lubaan ga'ee hayyuu ta'e. Namni lubaan ga'ee hayyuu ta'e baay'ee. Gadaa qofaa miti. Doorii yookiin raaba qofaa miti. Baatuun jira. Yuubi jira. Hayyuu warra keessattuu warra amma yuuba. Amma akka Oromoo Gujiitti nama abbaa gadaa Gujii ta'ee waggaa 40 maree gadoon dhufa. Akkas. Nama amma waggaa 30 fi wayi ture jira. Abbaan gadaa muudanaa duri gadaa muudanaa gaafa gadaan gooroo uraagaa godaanaa kattaa abbaa gadaa hokkuu ka ta'e yuuba moonaa godaanaatti jedhama. Hayyuu akkasii qoradha aadaa. Hafaa. Gujiin waaqa kadhatu waaqa hafaa marra gaaraa irraa tolcheedha. Hafaa Gujiiti. Yuubisu moonaa godaanaa. Gaafa gooroo tanatti abbaan gadaa godaanaa kattaa. Godaanaa kattaa irraa namni baalli fuudhee aagaa xexxenooti. Aagaa xexxenoo irraa namni baalli fuudheen waaqoo duubeeti. Waaqoo duubee irraa namni baalli fuudhee jiloomaan dhooti. Amma warra sun duutii baalli kenneera. Moonaan godaanaa adhale jedhama lubbuu. Hayyuu akkasii qoradha. Aadaa Oromoo aadaa amma hayyuun suni aadaa Oromoo Gujii qofaa miti. Aadaa Oromoo Oromtichaa beeka. Aadaa Oromoo bal'aa kana beeka. Qoradha. Nama hayyuu akkasii hayyoota akkasii baca. Yuubi ammas keessa baca. Ardaa kana
akkaataa safuu fi aadaa isaanii eegaati. Kabaja isaanii eegaati. Eeyyama isaarraa fudhadhaa. Yoo isaa isinii eeyyamane gaafadha. Isa kana cimsaatti deema. Adaraa keessa. Inni biraa ilmi Oromoo miidiyaan kun reefu hundaa'ee quuqamuma aadaa fi duudhaa saba kanaa dhaloota biraan ga'uuf dhaabbanni miidiyaa kana hundeesse miidiyaa kana cinaa haa dhaabbannuuti waan kenna haa jajjabeeffannuuti waa ifii abbaan midhaafata. Warri marii qabu jibicha baasa. Warri marii hin qabne raada baasa. Jibichillee faayidaa qaba. Jibicha caalaa garuu raada faayidaa qaba. Akkuma hangama jedhee hayyuu lubaatti jira, hayyuu barnootaatti jira. Hayyuun kitaabota baay'ee qopheesse. Hayyoota irraa qo'atee aadaa Oromoo kitaabota baay'ee qopheesse. Barreessuun akka hayyuu Jamjam Uddeessaa fa'a. Fakkaataa isaatu baay'ee hayyooti. Fakkeenya amma qeessota warra kun gujii bira hayyuu jedhan. Sadarkaa amantaatiin guddatanii lubanii ga'anii qeesii jedhanii luboota jedhanii mati hayyoota jedhanii gujii biratti hayyuu jedhani. Kanaaf oredisanii kallattii isinitti qaama gaasa isinii barbaachisu itti deema. Garuu waa aadaa fi safuu uummata Oromoo biraan ga'uuf dhaansi kiyya. Kunis jira miidiyaanii dhaloonni inni dhalate ka'umsisaa godina Gujii Lixaati. Galmisaa hiixataani Oromiyaa aadaa Oromoo fi Oromtichaa bal'oo waliin ga'uu akka isin geettanus abdii qaba. Waatolleen gaafa dhalatte Gujiini gooree keessa kunuunsee baasa. Kunuunsinee isin baafatuu qabna. Ergaa dhumarratti yoo qabaattan. Mana keenyarraa kaanyee tokkummaa keenya haa jabeeffannu. Qotee bulaannaa ta'e qonna jabeessi. Horsiisee bulaannaa ta'e horsiisa jabeessi. Barataa ta'e barnoota jabeessi. Haadhaaf abbaa keeti kabaji. Aadaaf safuu Oromoo kabaji. Amantaa keeti jabeessi. Haa jabeeffannu. Jedhaa kunis jira miidiyaanis uffadhaa waraabaa bula. Egaa akkuma beekamu dhimmoonni nuti amma kaasaa jirru keessumaayyuu xiyyeeffannaa nuti itti kennineef sababiin waan kana waa aadaa kana kaasanii beekumsa guddaa kan isaan nu kennaa jiraniif dhaloonni kun maal irraa barata? Dhaloonni kun maal beekuu qaba? Dhaloonni kun maal gochuu qaba? Jechuudhaan xiyyeeffannaa itti kennee kunis jira miidiyaan keessummaa godhatee guyyaa har'aa kana kan isinii dhiyeesse hayyuu beekamaa fi jaallatamaa biyyaa kan ta'an obbo Damboobii Gammadee wajjin turtii taasisnedha. Maareegaa turtii waan wajjin taasistaniif guddaa guddisnee isin galateeffanna. Subscribe, like, comment gochuudhaan kunis jira miidiyaa cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabne haala kanaatiin yeroo keessan nu kennitanii sirna ajaa'ibaa ta'e kana beekumsa ajaa'ibaa ta'e kana erga ajaa'ibaa ta'e kana dhalootaaf biyyaaf nu dabarsitanii guddaa guddisnee isin galateeffanna. Galata argadha maqaa kunis jira miidiyaatiin. Ulfaadhaa galatooma. Thank you.